Karaalee kudhan seexanni si qabachuuf si hordofuu ati beekuu qabdu. Macaafni yeroo dubbatu seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'u nama liqimsuu barbaadee hin naanna'a. Kanaaf tooftaa seexanaa itti dammaqtee beekuu fi hafuura kee eeguu qabda jechuudha. Yoo yaa ashamaa akkam jirtu obboloota koo YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa yookaan beelii tuquun viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiifaman argachuu dandeessu. Itti aansuun karaalee kudhan seexanni si qabachuuf si hordofu ati beekuu qabdu waliin ilaalla. Viidiyoo kana yoo ilaalte xumurtee ni fayyadamta. Seexannis si sodaata. Karaalee kudhan seexanni si qabachuuf si hordofu ati beekuu qabdu. Tokko galgala yeroo gara hirriibaa dhaqxuu fi galgala yeroo rafuu dhaqxu Waaqayyoon galateeffachaa hin jirtu taanaan diinni kee si hordofaa jira. Lama guyyaa guyyaan torbaniin haa ta'u ji'ootaaf wangeela hin dubbisiin turaa jirta taanaan seexanni si waliin daldala geggeessaa jira. 3 waldaa keessa teessee bilbila kaaftaa, chaatii gootaa, WhatsApp fayyadamtaa, suuraa of kaaftaa taanaan seexanni lubbuu kee faana dhahaa jira. 4 qo'annaa macaafa qulqulluu gochuu fi Waaqayyo wajjin turuuf yeroo kan dhabdu yoo ta'e seexanni harka walitti siif rukutaa jira. 5 otoo macaafa qulqulluu dubbiftuu kadhattuu bilbilli kee yeroo sagalee waamichaa dhageessisu dubbisuu yookaan kadhachuu dhiiftee bilbila haasa'uu itti fufta taanaan seexanni paartiilee walitti siif qabaa jira. 6 yeroo kadhattuu fi yeroo macaafa qulqulluu qo'attu bilbila harkatti qabattee waan poost gooteef koomantii barreessita taanaan seexanni dibbee siif rukutaa jira. Ati immoo otoo hin beekin sirbaa jirta. 7 ganama akkuma dammaqxeen FB fayyadamtaa, yeroo rafuuf jettu hojii kee xumuraa WhatsApp fayyadamuu godhatta taanaan seexanni naannoo kee bakka jireenyaa godhateera. 8 yeroo ati ayyaana Yesuus kaffaltii cubbuuf taasiseen kennee dagattu keessaa baatu. 8 yeroo ati ayyaana Yesuus kaffaltii cubbuuf taasiseen kennee dagattu yookaan keessaa baatu seexanni waldaa keessatti si duukaa jira yookaan si hordofaa jira. 9 yeroo ati waldaa keessatti tajaajiltoota irratti mudaa lakkaa'uu jalqabdu seexanni isa xumuraaf harka keessa si galfachaa jira. 10 yeroo ergaawwan armaan olii kana dubbiftee namoonni biroon waan seexanni isaan irratti godhu kana jalaa akka ba'aniif sheer hin goone taanaan waan hamaa hojjechaa jirtaa jechuudha. Sheer gochuu hin dagatin.